السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያገኙት ይበዛል። ቡቡ ሲመጣ እንደዚህ ታየ ያጣሁት ነገር አለ፣ ግን በዛው ልክ ያገኙት ነገር አለና ሁላችሁም አውቃለሁ 2017 ያጣችሁት ነገር ሊኖር ይችላልና ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያገኙት ይበዛል። ቡቡ ሲመጣ እንደዚህ ታየ እርግጠኛ ነኝ ይደብረዋል። ደግሞ አንተን እያየው ቡናዬ እንዳያር መቼም አንተን ሳይ አይሆንልኝ እንዳትገሉት። አዲስ ነገር አስቡ። የሆነ በድሮ ነገር እንዳትኖሩ። አዲስ ዓመት ማለት የድሮውን ረስቶ ያለፈውን ረስቶ አዲስ ነገር መሰነቅ ነው እና ያለፈውን ነገር እርሱ። ምንም ነገር ይፈጠር ምንም ያገኘዋለሁ ብዬ ያሰብኩትን ግን በዛው ልክ ሳላገኘው ያጣሁት ነገር አለና ግን ከዛ በኋላ ደግሞ ያገኘኋቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና እንዳይከፋችሁ። አውቃለሁ ብዙ ስሜቶች ይደበላለቃሉ። በዓል ሲደርስ ምናምን ደስተኛ ለመምሰል ልንሞክር እንችላለን። ግን ደግሞ አውቃለሁ ስሜቱን ያለበት ሰው ነው ሊያውቀው የሚችለው እና እንዳይከፋችሁ፣ ፏ ብላችሁ አሳልፉ። ያጣችሁትን ነገር ብቻ ሳይሆን ያገኛችሁትን ነገር እያሰባችሁ ማለት በቃ ከዚህ በላይ አላወራባችሁ እና ብዙ ሊከፋችሁ ይችላል። ሰው ሀገር ነው ያላችሁት። ፋሚሊ አለማግኘት ሊያስከፋችሁ ይችላል። ብቸኝነት ሊሰማችሁ ይችላል። ግን ደግሞ አለ አይደለ ባለው ሰው አጠገባችሁ ባለው ነገር መደሰት፣ ፈጣሪ በሰጣችሁ ነገር ማመስገን የመሰለ ነገር የለም። ኔክስት የተሻለ ነገር ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን። በየአመቱ ብዙ የምታሳልፏቸው ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙ ደስ የሚሉም ደስ የማይሉም ነገሮች ታሳልፋላችሁ። ግን አዲስ አመት በጣም ነው ደስ የሚለው። አዲስ ነገር ነው ሰንቃችሁ እንትን የምትሉበት እና እኔ እንጃ ተስፋን የመሰለ ነገር የለም በነገር እና እየጠበቅኩ ነው ቤት ውስጥ እንዴት ነው ልብስሽ ግን ያምራል። ካልተባለ እንዲሁ ጉዙም ጉዙ ይመጣል። ኧረ አይመጣውም። በጥጡት እርግጠኛ ነኝ አይዞሽ ጀምር ዛሬ እንደቅድ በያዝነው ፍቅር ምናለበኝ ለሰው አይመስልም። አንለያይማ አንለያይ መገኘት የለም አንለያይ። እንኳን አደረሰሽ። መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልሽ። አሁን ቆየ የሚባል ነገር አይመጣም። እኔ እየቀለድኩ ምን ትመክሩኛላችሁ? አይለቀስም። እሺ የሚባል ነገር 2017 መቅረት አለበት። እሺ እኔ ጠንበለ እንዳወቃችሁ እንግዲህ አኩማ አርጊተን ጋ ሃይሜን ባሊ አያ ማይኒ ወጋ አዲስ ወጋቲ jechuudha. Egaa namni mudannoo dhabu jira, namni mudannoo namni hin jiru. Hundumtuu mudannoo qaba jechuudha. Afaan natti barbare wallaahi ishee ilaalee bu'aa oole dhugaa rabbii dubbachuufi amma sa'aatii kanatti namni inni mana haadhaa jiru haadhasaa qabatee haadhasaa hungatee yoo illee fagoo jiraate bilbileellee bagattiin geesse jedha. Isatutti dhaga'ame ta'uu mala. Maaliifi waan hin argadhes qaba, waan dhabes qaba jetteetiin isheen boossu. Wanti ishee boossisu haadha biraa dhabuu natti fakkaata. Guddattu harka namaatti. Garuu akkuma ijoollee isaatti guddisate gaashanii akkuma ijoollee isaatti ilaala. Garuu immoo egaa nagaama mitiire sa'aatii kanatti namatti dhaga'amuun wanta jiru wanta baalii ta'ee fi akka kanatti boo'ichaani. Otoo burukeen hin dhufin dura mana keessatti gosgostee baalii jechaa jirti. Maashaallah gosattee babbareedanii jechuudha. Garuu immoo burukeen otoo hin dhufin duratti himimmaan hin galaaste xiqqoo maaliifi wanta
itti dhagaamee fi isaatii kanatti hammattanii hungattanii kan isheen jechaa jirtu afaan keessaa baafattee haadha dhabeen jettu garuu immoo namoonni baay'een haadha dhabdeetii haati ishee duutee harka namaatti wanta guddattuuf jedhu yeroo hunda azoosh haimiyyee garuu immoo mucaa kana wallaahi isa dhugaa isinitti hima haadha olitti kan abbaa akka haadhaa akka abbaa akka obboleettii akka hundaa ta'ee rabbiin isheef kenne mucaa kanaa jechuudha. Mucaan kunis immoo nama abbaa dhabee guddateerudha jechuudha. Kabaja namaa qaba. Haadha jaallata. Haadha jaallachuurraan ka'ellee dubartoota akkatti kabaju. Akkuma nama mana abbaa haadhaa jirutti jiraachaa jirti. Qoba qobaa yoo haa jiraatanii garuu jireenya isaa fatana argitanii jirtu jedha gizee hunda farankii gootu kanatti kottu wajjiniin bullaa kottu akkas gooneetti fatana baay'eetiin isa fattanteetti alaamaa qabnaa gizee eeggatan wanti hundinuu gaafa alaamaa keenya gaafa karoora keenya guuttanne immoo gala gaa'ila keenyatti deemna jedhanii lamaanuu of eeganii of xanaqqaqanii jiraachaa jiru jechuudha. Amma immoo kun akkuma argitanii mana haimee keessatti waan hundaa gosogosanii akkanaan wal waamanii innillee burukeen illee xiqqoo hin boo'ee obbolaasallee yaadatee nuti warri birraa fagaannee yoo akka kanaan taaniin boo'ee garuu akka ilaalutti mucaan hangafaan dhukkubsatan natti fakkaata. Fayyaa hin qabne mana keessa jiran natti fakkaata. Isa yaadateetii boo'ichaan dhaabachuu dhimimmaan dhaabachuu dadhabee irraa xaraddee dadhabdee dhugaa dubbachuu fi obboleessaatu jira. Obboleessa hangafaa akka waa lakkaftii tuqeeffatee illee dhukkubsataa mana jira. Kanaafidhaa boo'aa jiran illee obboleessaa fi bagattiin si ga'e jedhee ka'eeti boo'aa obboleessa hangafatu jira. Kana himimmaa qabachuu dadhabee jechuudha. Haimeen illee taraashee inni illee taraasa. Waan mudannoo immoo isaan ga'ee wal gaggaafatanii akka kana gadda isaanis gammachuu isaanis waliin haasa'u. Anaaf rabbi naa kennee jettee jirti. Kan abbaa yoo tokko narraa deemellee tokko naa kennee jettee jirti. Akka haadhaatti, akka abbaatti, akka obboleessaatti, akka hundaatti han biratti argamu burukeema. Han qoxaaxarus akkuma ammaan abbaatti burukeema. Rabbiin sii kennee kanarraa rabbi si jaallatu meedaatti siin gannee. Siin jedha haimee akka haizoo akka haadha akka abbaa ta'u rabbi sii kenneera. Han abbaa olii han haadhaa olitti rabbi sii kenneera. Nama sii yaadu mana nama sii assabu. Amma dura bu'aa xiqqoo boossee maal taatee boossee moo jedhee ija ishee keessa ilaaleen boosseetti miti jedheeti beekiitiin gaafataa jira burukeen jechuudha. Jedhee maal ennaa yaada keessa galee natoo odeensitti haasaa jiruutiin xiqqoo boo'ee waa yaadannoo mudannoo fi malee jettee hennaan gammachuudha hin boo'ini faa jedhi zanaa jedhi jedha. Nama akkasii saayitii kanatti eessaa argama? Wallahi saayitii kanatti kabbaadiidha. Rabbi immoo sii kennee jira. Izzoo hin darba guyyaan kuni bakka hundaa ta'ee sii argama. Sii argamee jira qabadhu izzoo shiin jedha. Itti aansee immoo maliyyee hunkaan dassaalachuu hunkaan taarraqachuu ተለያይተናል ስትሉ ብዙ ሰው ያለቀሰ ነው። ግን ዛሬ ደግሞ አንድ ላይ ሆናችሁ በእናቱ ቤት ታገኘዋል። መልዬም ዛሬ ሀፍትሽ እንኳን ደስ አለህ። መልዬ ያልኩኝ ደግሞ መልዬ ወንድሙ ነው። መልዬ እንኳን ደስ አለህ። እሱም የአባት ልጆች ሆኗል። ሀፍትሽ እንኳን ታረቃችሁ እንኳን አንድ ላይ ሆናችሁ እናቴ ነይ እያለ ጥራቲ ምን ሆነ ነው አልመጣም እንዴ ብላለች። እኔ ጠራውኝ እሺ እመጣለሁ ብሎ ጀቴ ጅርቲ አማ ገርጋ ሀፍትሽ ላይ አኩማ አርጌተኒ ጋጅብዱ ኤንገዳ ከና አዳም ባኔ ጅራ ጀደኒ ነማ ባኤና ሲሰኒ ጀቹዳ ሀረሞ ወል ብረት አርገመኒ መና አማቲ ሳቲ ዘና ፈታ ጀዳ ጅራ ተራሳ ጀቹዳ ተከተካ ዋኒ አዳም ባኔ jettan kana watoo istanii dhugaa rabbi nama gaddisiistu namni baay'ee nama dhugaa jedhee wanti boo'ee jira inni kaan immoo pirankii jedhee jira. Kanaaf har'a immoo mana haadha isaanii keessatti wajjiniin zanaafataa jechaa jiru. Garuu immoo addaan baanii irra gizee jettan nama gaddisiistu wal biratoo jirtanii addaan baanii gizeettanii waan addaan baanii kanatti fayyadamtanii yoo dhugaa isinii ta'e yoo jedhaan gizee tokko dhugaa rabbi ulfaata afaan ofiitti addaan baanii jechuuni. Maalumaafuu baga araaramtanii baga walitti deemtanii baga wal biratti argamtanii
walitti deebitanii wal biratti argamuun nama baay'eetu gammachuusaa qoodataa jira dhugaa rabbachuu fi nama baay'eetu yaaddee jira. Sasaanii addaan baanii jirra sasaan jedhanii jechuudha. Har'a waggaa